السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ور إدل الدنيا كان رت ترجمتن أروموتيا تهان جمّا نوجين دعوتا جرتن كان جمّا نوجين بواجرتن كان جمّا بالبلتاني كيسان سجلي سني ديبسا هنجرة كان جمّا هنقدمات نفانا دعوتا جرتن هاتي هادتيا جتني هان جمّا نفانا جرتن جتشو ورّي بوجكيا قودما جرتن غلطوما اسنين جتشو برباد غلطوما اسنين جتشو بربادا أوروموتيا هادتيا نانو هاروماياتي مجتين تكا كندا رانا بالبلتة جواري شيخ إبراهيم جواري شيخ إبراهيم كجرمتو يرو عندك ديمتي ani dikko akabjuttin beeka jetti bakki isin jirtu bakki warri isi jirani haromaya ganda qore ganda duwwa lama warra Sheikh Ibrahim jedhani Oromootiyaa isin nabira dhaabbadhaa dikko onnen naqabbanaa udeemaarti nabira dhaabbadhaa isinin jedha haromaya ganda qore warra Sheikh Ibrahim warra qajeelaa Sheikh Ibrahim illee hojjettan haromaya ganda qore jedhan qabalee irraa dikkoma cinatti jedhan immoo haati Sheikh Ibrahim hindu'ee jedhan rabbi isaa araaramu amrii ta'ee jedhan namoonni hanga ammaa naa bilbilaaran Ameerikaa irraa biyyoota garaagaraa naa bilbilan kabiif haadhatiyyaa beekanina himan malee ati wayita ijoollee si beeynaa haadhatee bifa isii hin beeynaa haadhatee akkana ta'uu hin beeynaa yeroo akkanaa hin beeynaa jedhan haatee qajeeltu lobxobbaa dheertuu takka hin beeynaa wayita isiin duyda si baattee bishaan fuun waan akkasii hin beeynadha malee qe'ee isiin haa himne mucattiin tuni Kaanaadaa Deenvar jiraatti haadha ofii ergitee jirti amma qe'ee isanitti jechuudha haadha ofii gara qe'ee isanii ergitee jirti amma haati yeroo kana qorachuuf karaa rajjeessite jechuudha warri haroomayaa ijoolleen haroomayaa warri ganda qoree qabalee duwwaa lama jechuudha qabalee lama warri Sheikh Ibrahim warri beeytan warri qajeelaa Sheikh Ibrahim warri beeytan bira dhayxanii waan kan akkanaa hubattanii na gammachiiftanii akka wajjin gammannu isiniin jedha waa hundaa wali qajeeleera mucattiin warra fakkaataayyuu isaan fakkaataayyuu suuraa kiyyallee erganii fakkaata sirritti takka isaanuma fakkaattaa nyaara kana faan isaan fakkaattaa waa maraan isaan fakkaattaa abdii isaaf jettee akka malee gammaddee jirti isiin illee inshaa Allah Oromootiyyaa ay Oromoo baay'ee na wajjin rakkattanii bar Oromootiyaa hin dhageenna warri haroomayaa jechoo ol bayaa dubbadhaallee nu bilbilaa sagalee garagaraan waraabaallee naa dhiyeessaa waan kana nafaana jira ijoollee haroomayaa amma sa'aatii kana nafaana jiraachuu qabdan jechoodha haadhatii argachuuf caafii irra ga'ee jira hadhaan tana diqqoo gammadutti jira jechoodha mee rabbi gammachuu nu haadha geessisu wajjumaan gammanna siniin jedha Oromootiyaa bakka dalagaa jira asitti kunoo koonistiraashinii dalagaa charjiin illee qaaliidha bakka jiru kana ala jireenyaatii fi Oromootiyaa Oromootiyaa haadhumatiyyaa dafaan agarsiisa inshaa Allah haroomaa jedhan ka amma laala ganda wanni wali galeen tokkoffaa jawaariyyaa Sheikh Ibrahim ta'uu ani maqaa beekuudha lammaffaa haadhaaf abbaan isaanii akka yeroo dhiyoo kanatti amrii ta'e oduun dhagaye gurra na baateerti haadhaaf abbaan isaanii illee akka amrii ta'anii gurra na baateerti jechuudha obboleeyyan qabdi jedhanii namoota baay'ee jira firoottan isii baay'eetu jira sagalee makiinaa na rabbashaara firoottan isii baay'eetu jira jedhanii waa baay'ee jira jedhan rakkoon qabu jedhan isiin immoo obboleettiin isii takka immoo akka nama gara Jibuutii jirtuutti jedhanii haasa'aa jiranii isiin achi as ilma yaani achi as haga nu biraa deemte achi ilma biraallee hin qabdiratti fakkaanne akkootti ergitee suuraa mucaan isii fakkaataa iyyuu jedhaa jirti jedhan akkoon haadhatti ergitee mucattiin Kaanaadaa jirtu sun haadhatti suuraa ergitee mucattiin isii fakkaataa iyyuu waa baay'ee wali galee jira ka'amma haadhaaf abbaan isaanii akka amrii ta'anii akka hin jirre wali gale jawaariyyaa Sheikh Ibrahim jechuun wali gale amma wani naagootan ijoolleen haroomayaa ganda qoree hin beeytanii ganda duwwaa lamaa hin beeytanii warra Sheikh Ibrahim beeytanii warra qajeelaa Sheikh Ibrahim beeytanii warra kana yoo wallaaltan jedhee yaada
waan kana xaaree waasaappii sagalee deebisaa bulee sagalee 1700 ol kan nagaa gaafatu bilbilu jira kan jajjabeessu bilbilu jira abdiyyee hin booyin ka jedhu jira haatitee haadhateenna moo haadha keetii jedhanii aboo yaa rabbi oromoo tana yaa rabbi baay'ee tokko hamilee naaf taanii akka amma jajjabaadhee dhaabadhee akka amma jajjabaadhee haasa'u na godhan jechuudha haadhatiyyan agarsiifnaan yaa rabbi ka oromootiyyaa na bira dhaabbadhaa dafa oromootiyyaa muddamee jira yaa oromootiyyaa warra haromaaya yaa warra harargee amma na bira dhaabbadhaa haadhatiyya nagarsiisa oromootiyyaa nagarsiisa inshaallah armeetiyya argachuuf caafii ragee jira hin booyin naan jettanii ani hin booyu ufirra dhaabbadhee sininaa saa imimmaan na hudhaa waan godhun qabu waan dheebuu armeetiyyaa qabaa harmati haadhatiyya tana deette diimaa gurraattii isin arguun fedhaa baay'ee tokko hawwii qaba jechuu haadhatiyya argachuudhaaf jechuu amma marrajaa gatii tana arganneerra jechuu wallaahi billaahi akka laayivii san waraabe Itoophiyaa bilbilee kalee abbaan kiyya sargii deeme naan jedhanii namoota baay'ee bilbila abbaa kiyyaa kennee abbaa kiyya bilbilanii abbaan kiyya sargii galee deeman jedhan yoo warra bilbilu dhukaasawiitu galee sargiin sun addabitti naayee jedhan yaani wama siyaasaa kana dhukaasawiitu jira sargiin kun addabitti naayee naan jedhan halkan guutuu bilbilaan bule kuno ammallee isin bira itti yaala kuno abbaa kiyya isin bira itti yaala suuraa isaallee isinii maxxansee jira miti abbaa kiyya isinuma bira itti yaala jechuudha suuraa isaa maal jedhaa abbaa kiyyatti bilbilee bilbili naa buudide Itoophiyaa bilbili naa buudide wallaahi hujii dhaabeeti jechuu kuno hujiin hin jira alaaxuun hujii dhaabeeti jechuu waan kana dhimma kana jala ka deemaa jiru hujii dhaabee gaararra ta'a jechuu ganamarra amma chaarjiin isin hasaartu kun parsantii 7 bicha keessa jira jechuu booda guuttadheen dhufe jechuu amma oromoon tiyya akka gargaartu abdiin qaba ka baay'ee tokko isiniin boone laal wallaahi billaahi oromoo tiyya ani isiniif jecha hin du'a oromoo tiyya isiniif jecha hin du'a isin jedhe bakka yoo isiniif wareegamne jiraachuun barbaadu oromooti baay'ee tokko na boonsa wallaahi billaahi baay'ee tokko kan firaa jettamu kan dura wal arrabsinu jettamu kan dura wal jibbinu jettamu akka inni itti naa ba'u jechuudha wallaahi billaahi anummaan haadhatiyya argee fuulumasii suura masii agarsiifnaan haadhuma na deette suura masii agarsiifnaan moo haadhuma na deette footoo masii suura masii agarraan bakka a'uuzu billaahi addunyaa kanarraa waan argu addunyaa kanarraa waan guddaa argadhee jira jechuudha addunyaa kanarraa waan guddaa aboo waan guddaa maal wanni itti sii tilmaamu hin jiru akka nama jaannata argatee itti gammada akka nama jaannata ol seenee itti gammada jechuudha haadha na deette suuraan agarsiifnaan jechuudha suura masii kanarratti na bira dhaabbadhaa amma marrajaa argadhee miree kunoo qeellee argadhee naannoollee argadhee kunoo wanni hunduu wali galee jira mucattiin Kaanaadaa suni waan isiin naan jette wanni hunduu wali galee jira jechuudha wanni hunduu wali dhiyaateera jechuudha amma ka hin beeytan jechuudha haroomayaa namni wallaalin jiru warri arsiiraa dhaqee achitti baratu hin beeka jechuudha yuunivarsiitii haroomayaa warri baratu jechuudha innaa wanni ta'e immoo magaalama keessa jechuudha wanni namatti tolu immoo baadiyaa keessaa miti namoonni baay'een baadiyaa keessa yuu deemee bakka fagoo yuu argachuu danda'ami kan ammoo yeroo gabaabaatti akka isinitu as naa baasa osoo anuun barbaanne isintu na bira dhaabbate nama meeqa bilbilaa jira si'achi aboo oromoota nama bakkin bilbilan jiru abbaan kee silkii mataan kan cufatedhan bilbila mataan kan cufatedhan bakka dhadhabee bigii irraa ittiin bilbilamne hin jiru wareessanii mee amma isin biratti bilbilee ilaalaa edarraa yaalaa jira bilbila edarraa yaalaa jira amma isin biratti bilbila kana yaalamee qoy መስመሮቹ ሁሉ ለጊዜ ተይዟል ባኮ ትንሽ ቆይቶ ይደውሉና አንጀት የሮ መራ mucattiin tana kun wala warri qajeelaa shee Ibrahim jette waa baay'ee himtee jirti amma Kaanaadaa hirrafti ganama ijoollee iskuula geeffattee kaateeti kan dhimma kana jala naa deemtu haati isiitti bilbilteerti haati isii immoo barbaachara jirti nama maqaa kiyya fakkaatu jira jedhan immoo maqaa Abdurazzaq ka jedhamu maqaan kiyya ka haadhaaf abbaan kiyya naa baasan Abdurazzaq madar marfoo waaqoo baammee amaadoo qimbiree daalu annaa waraabo godina Arsii lixaa aanaa Dodola gosti Sinaana akkana jechuun warra kana ilna baay'ee tokko namatti tola jechuudha
Haromaayaatti argachuun yoo rabbi nu laaffisee arguudha deemna jechuudha. Way Oromootiyyoo way Oromootiyyoo maal sii taaree wallaahi billaahi sii fi wareegama nam innaa ila qaa bilbila amma bilbilee sinii gara faazarii bilbili hin dalam amma erga baafadhee furmaata naa kennitan waan kophaatiyya taa'ee gubadhu narraa dhoosaa jirtanii bar wayyo booy waggaa meeqa yaade waggaa meeqa fiige yaa Allah way miidiyaa chaarjiin cufatu deemaa jira maayiza way chaarjiin cufate Oromootiyaa chaarjiin cufate chaarjiin cufate parsantii shambicha keessa jira chaarjiin narraa cufate way Oromootiyaa ummaatiyaa arguu deemaa yaa rabbi nagarsiisi dafi yaa rabbi wallaahi billaahi addunyaa tanarraa akkaan itti gammadu laa ilaaha illallah bilbil Itoophiyaa naa dalaguu didee gammaatti jechuudha. Aga parsantii shaniitun dhumtutti mahaasaa irra deebi'aa warra amma dhuftaniif magaalaa Haroomayaa ganda Qoree ganda Duwwaa Lamaa warra qajeelaa Shee Ibraahim ganda kana dhayxanii naa gaafattanii waa hunda daftanii jechuudha. An akka maraataa jiru waan an irra jiru argaa jirtanii akka immoo waan gammachuu malee akka waan natti himne abdiin qaba jechuudha. Waan gammachuu qofa qabattanii akka naa dhuftan abdiin qaba jechuudha. Waan gammachuu qofa akka naa hintan abdii qaba jechuudha. Amma kana hin baaftan amma tana na dhageessitan inshallah amma tana na bilbiltanii hundi keessanuu ijoollee Haroomayaa miliyeena ta'anuu beeku jechuudha. Indaa kaasiran na beektan dirqama naa wal arguun qabdanii dirqama naa wal beekuun qabdanii dhayxanii dubbistanii viidiyoodhaan as baatanii dhimma kana na jala naa deemuu qabdan. Na gammachiisa nama na godha wallaahi na gammachiisa Oromooti na gammachiisa yaa rabbi wayyaa dhana waama bilbila takkatti isin garsiise asiin xumura bilbila isin garsiisa harki kiyyaraa gad hin teenne kunoo wallaahi billaahi achi dura bilbilaa ture takka isin jedhu harki kiyya gad hin teenne faazarii argachuu hin dandeenye namallee itti ergisiisuuf Itoophiyaa bilbilli hagammaan abuudide obsa dhabee jechoo intalli kaada'anaa takka baay'ee tokko na gargaaraa jirti jazaa isii rabbi haa deebisu haboo sii ta'anaan jette immoo Takaanaadaa sun yoo rabbi dubbii tana dhugaa godhe an haboo sii ta'anaan jedhaa jirti waa baay'ee jechuudha Oromootiyyaa maal siniin jedhare waan siniin jedhu wallaalee jira jechoo qaamee bilbila amma Itoophiyaa yaalla ila kunoo bilbilli kan dhageeffadha akkana nadide bilbili Itoophiyaa nadide ummanni na gaafata maalirra jirta maalirra geette naan jedha waan jedhu wallaalee bilbilli intuma nadide eduma dhuftee sagalee kana laalee sagalee 1700 oltu WhatsApp narra waraabamee jira sagalee 1700 ol imoon biizii messengerri biizii Facebook page kiyya biizii wanni hunduu biiziidha jechoo akkuma tasaa rabbiin kun nama gargaaraa mire imimmaan keenya lafan bu'u mire du'aayin keessan lafan bu'u mire WhatsApp masii gattuqe jedhisee yoo gattuqee seenu dafanii dubbatanii eeggasii namni cadhisu kun kam jedhe sagaleen diqqoo achi deemti garaafuu sila namni dafee dubbanne kun kam jedha abdii jawaariyyaa Shee Ibraahim ta jedhamtu wayita an diqqaa anuu hin beeku haadhatiyya beekaa akka manaabaatti dhaga'ee ani Kaanaadaa magaalaa Deenvar jiraadha kan biyyaa baate jedhanii jedhan jette natti himte yoo an suuraa itti ergee warra itti ergu akkoon haati biyya jirtu isii fakkaataa waa hunda isii fakkaataa jette amma immoo an amma dura waa dhaga'eera jira haati tiyyaa haadhaaf abbaa akka hin qabne hin dhaga'ee jira hin beeka amma itti shakkee daddafee deebisee bilbila mee gaafadhu haadhaaf abbaan isii jiranii jedhee gaafadhe haati duraan du'anii abbaan immoo dhiyooma anuu biyya kana jiru amrii ta'ee abbaan isii abbaa nama maraati naannoo sanitti Shee Ibraahim jedhama amrii ta'anii jedhan dubbiin dhugaan taane amma waliin fakkaanne arragaaggaxameera jechoo wal fakkaateera jechoodha kanaafuu obboleeyyan kiyya kabajamoo jaalatamoo na bira dhaabbadhaa chaarjiin na bira dhaabbatee hanga dhumaatti hanga haadhatiyya argadhee
sagalee isii dhaga'utti hanga viidiyoodhaan haadhatii dubbisee sagalee isii dhaga'utti na bira dhaabbadhaa isiniin jedha na biraan deebiina gammachuu kana akka na waliin qoodamtanii fi namoonni baay'een na waliin boottan isin boochisuu barbaadu wanni anamma imimmaan na hudha waa'ee haadhatii yoo yaadadhu imimmaan na hudha wanni ba'uu diduun maaliin nama baay'ee ka boochisuu jira kan madaa haadhaa qabutu jira kanaaf uf keessa gad deebiseetiin cadhisa malee wanni haadhaa kan nan boochin eenyu na boocisa buleessa kiyya wanni haadhatii yaa nan boochin eenyu na boocisa wanni haadhatii yaa kan nan boochin maaltu na boocisa harmee bar haadhaa bar way dhiiga bo'ama siin jedhe dhiiga kanaaf nama baay'ee madaa akkanaa qabaa boochisuu barbaadu diliin narratti deemti waan ta'eef kanaaf nama saniin boochisuu barbaaduuf gammachuu kana dhageeffadha naa hordofaa bira naa ga'a jechuudha gaaf kaasiin boochisee ufiillee bo'ee isin boochisee nafaana boottanii bakka viidiyoon kiyya bakkin geenna jiru toora feesbuukii irra miisenjeran bakkin geenna jiru yuutuubii irratti bakkin geenna jiru na bira dhaabbattanii amilee naaf taatanii gammachuu kana naa dhagayaa mucattiin kanaadaa sa'a 5 booda hin kaatii haatillee amma karaa jirtii waan kana barbaacha irratti galgala waan gaarii dhageeffannaa boru sa'aatii kanatti waan argee fi waan dhaga'e ka isin biraan ga'u ta'a inshallah bilbilli Itoophiyaa illee yoo naa bu'e faazarii kiyyallee namoota baay'eetti bilbilaa jira madariin jechuudha madar marfoo nama baay'eetti bilbilaa jira ana abbaa kiyya baay'izawee maqaadhaan yaama diqqeen irraa na barsiisa waan ta'eef madar jedhaan daadda siin jedhu illee naan hin jedhin naan jedhee jira madar jedhee maqaadhaan yaama jechuudha abbaa kiyya jechuudha maqaadhaan yaama kanaaf innaa isallee nama baay'ee wareersaa jira bakka naa hima jedha inni illee naa hima yoo inni illee himuu baate dubbiin dhagayamte argamte warri Oromoon tiyya dadhabeetiin ba'aa kana ofii baadhee dadhabee Oromoo tiyya isiniin gaadhe jedheemi kunoo furmaata naa kennitan kaasi furmaata isiniin gaadhe isiniin gaannan daqiiqa furmaata naa kennita warri duraan na arrabsu warri duraan na jibbu warri duraan ilaalcha siyaasaatiif waan fedhe naan jedhu hundinuu fira naan ta'ee jira jechuudha Oromoo tiyya akka garaa waliin jibbine akkasitti hubadhe jechuudha Oromoo tiyya baay'ee tokko garaa waliin jibbinu innaa baay'ee tokko isinirraa hubadhe horaa bulaa galatooma naa hordofaa naa barreessaa keessan ijoollee harumaa naa barreessaa waan kana naa hordofaa kaardii ufuma keessanii guuttadhaa bilbilaa inshallah waan kaardii immoo kana gaafattan taate ani isinii kafalaa bilbilaa dudubbisaa warra keessa itti naa ergaa abbaa keessan itti naa ergaa fira keessan itti naa ergaa ganda sanitti jechuudha waan kana sirrii naa qorachiisaa waan an keessa jiru hubachiisaa akka dhimmamanii waan kan akka barbaadan jechuudha garuu haadhatiyya dhabe taanaan an fayyatti hin deebi'u wani naa hubachuu qabdan haadhatiyya dhabe taanaan fayyatti hin deebi'u wanni hunduu wanta kanatti hin fakkaatu horiin argadhu wanta kanatti hin fakkaatu wanni hunduu wanta kanatti fakkaataa hin jiru jechuudha wanni na gammachiisu tokko illee hin jiru jechuu yeroo kanatti haadhatiyya arguu qofa haadha dandeetti arguu qofa jechuudha kanaafuu anaaf obboleettiin tiyyallee wareerinii furmaanni jireenya kennaa maaliif jiraadhaa akkamitti jiraadhaan furmaanni furtuun haadhatiyya arguu qofa jechuudha furtuun haadhatiyya arguu qofa jechuudha Oromoo tiyya isiniin boonee jira abdii nama akkam na jibbutu nama akkam abdii eessaa argee si waraana kootu naa bayi naan jedhutu abdii hin booyini haati tee haadhateennaa haati tiyya moo haadha keeti naan jedhu namni akkam na jibbu jechuudha kanaaf baay'ee tokko gammadee jira naa hordofaa amaanaa rabbii isinit dhiyaadhe hadha yeroon kennina bilbila isinillee yaala bilbilli Itoophiyaa hidhaa jedha Suudi Arabiyaa irraa naan seenu Ameerikaa irraa Awustiraaliyaa irraa biyyoota garaagaraa irraa na bira dhaabbadha maali jennaan an Oromoodha qaama keessanii dadhabee jennaan isiniin gaadhe ofirraan irra fuutanii jirtan jechuudha waan dadhabe tokko isiniin gaadhee jira ufitti fuutanii jirtan jechuudha ufitti waan fuutanii jirtaniif gammachuu kana ana qofaa miti ka arguu barbaadu nama hundatu arguu barbaada jechuudha waan ufi fudhattan kana furmaata itti naalaadhaa isiniin jedha nafaana dhaabbadhaa isiniin jedha hangana argee jira wala garraa horaa bulaa isin jaaladha